السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم صوتا في جالتم هردفتون برسار ما الحمد لله نجهوت نجاني كي كان جال الله كبجانا بكير تمرس نجو إجا دعوتن كي يا برون سرّا كنا كيسة توانا نسم برسسو حالا فيسبوك لما موبايل متقررت والفانا والتنا فايدمو دندسنا نسم برسس كان يروس نجوا شودا لوجات غوتني كمبراسيانو سونتا نه شودا والفانا والمجدا شودا موبايل مكيسن رت فيسبوك مقبدن كنا فيسبوك متوك تكبدن كنا لما قدرتني حالا والفانا والتنا يرو تكوني شودا سنجلا tokko seentanii tokko keessa ba'uu osoo hin taane jechuudha. Addumaddaan baafatanii jechuudha akkaawuntii keessan kanarratti bantanii wal faana wal cinaa fayyadamuu dandeessan isin barsiisa. Kana qofaadhaas miti jechuudha yoo barbaadan waatsaappii keessanis jechuudha. Waatsaappii biraadhaa bakka birootti osoo daawuloodiin goone waatsaappii mobaayila keessan irra jiru kana haala lamatti godhachuu dandeessan isin barsiisa. Appilikeeshinii tokko gadi hin buufne mobaayila keessan irratti jedhanii galee kanuma qabdan kana haala lamatti gootanii akkaawuntii keessan lamman wal faana wal cinaa fayyadamuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattoota kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala kiyyaaf haarawwataan baga nagaan dhuftan jechaa YouTube chaanaala keenya subscribe godhachuun dagdanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirra dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification san kilik itti godhaa achi booda all ka jedhu irratti tuqachuun dagdanaadha. Akkasumas barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenuudhaan viidiyoo baay'eetu jira waan isin dhibee barachuu dandeessanii waan isin dhibee immoo komentii jalatti barreessuu dandeessanii barumsi keenya isin tole viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagdanaadha. Egaa gamanumaan gama barumsaan dabarsa hanga xumura viidiyoo keessatti nafaana turaan hordofaa isin jira. Hayyee daawwattootan kiyya akkaawuntii feesbuukaa lama wal faana wal cinaa osoo tokko keessaa baatanii tokko seenuu osoo hin taane jechuudha. Tokko loogaatu gootanii tokko seenuu osoo hin taane wal faana wal cinaa mobaayiluma tokko irratti feesbuukuma amma fuularratti argitan kana lama gootanii wal faana wal cinaa akkaawuntii lachuu isa kanarratti bantanii kanarrattis bantanii haala itti fayyadamtan baay'ee tokko salphaadha jechuudha isin galee. Akkasuma akkaawuntii waatsaappiitis yoo barbaadan waatsaappii kanuma qabdan kana lama godhachuu dandeessan jechuudha. Appilikeeshinii tokko daawuloodii gochuun isinirraa hin eegamu jechuudha isin galee. Kan mobaayila irraa qabdan kana kan duraan gabbuufattan kan lama gootan jechuudha isin galee. Haalli itti lama godhanis baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Wanti daawuloodii gootanii mobaayila keessan irratti isin guutu tokko illee hin jiru jechuudha isin galee. Amma akkaawuntii feesbuuk kana jechuudha kan fuularratti argitan kana lama gochuudhaaf seetingii mobaayila keessanii galtanii matarraa gadi buttanii seetingii irratti kilikni gootanii achi booda gadinee bootan jechuudha isin galee. Asirratti jechuudha advaance feature kan jedhu irratti kilikni gootanii achi booda asirratti dual messenger kan jedhu kilikni gootanii achi booda kinoo haala kanaan siniif jechuudha isin galee. Amma kana asirratti argaa jirru WhatsApp, Snapchat, Facebook, Telegram, Messenger jechuudha. Kan asirratti argaa jirru kana hundumaa lama gochuu dandeenya jechuudha isin galee. Amma fakkeenyaaf Facebook lama haa goonuti. Facebookichuma irratti yeroo tokkoof kilik irratti ni gootanii achi booda kinoo asirratti install kan jedhu ni jirti irratti kilik ni gootan jechuudha. Egaa amma kinoo lama ta'u ture jechuudha install ta'u ture. Nask ta'u ture jechuudha yookiin copy Facebook kanarraa ta'u ture. Kinoo amma akkuma argitan as walitti nuuf fidee jira jechuudha isin galee. Ammallee WhatsApp yoo barbaadan WhatsApp irratti yeroo tokko kilik ni gootanii ammallee install kilik gootanii kunillee kinoo haaluma argitanii kinoo asitti ol nu bahee jira jechuudha lama ta'ee jira. Ammallee Facebookiin gaa messenjera ni qaba. Messenjera isaatis lama gochuu qabdan jechuudha isin galee. Akkaawuntii lachuu wal faana wal cinaa waan fayyadamtaniif jechuudha. Messenjera irratti ammas kilik ni gootanii ammallee install kan jedhu kilik gootanii kunillee kinoo haala kanaan lama ta'ee jira jechuudha isin galee. Egaa amma of duuba deebi'ee isinitti agarsiisuti. Egaa kinoo akkuma argaa jirtan jechuudha waan amma install goone kun waan amma copy irraa goone kun jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha kinoo hundinuu asirratti bahee jira jechuudha isin galee. Kinoo asitti WhatsAppiin lama, Facebookiinis kinoo akkuma argitan lama, Messengeriinis lama jechuudha isin galee. Amma Facebookii banachuu barbaadan Facebookiin tokko silumaa dalagaa jira jechuudha akkuma argaa jirtan jechuudha isin galee. Kunoo amma kiyya kun dalagaa jira jechuudha. Amma Facebookii kana malee akkaawuntii biraadhaa yoo qabaatan jechuudha. Amma Facebookii isa kana malee akkaawuntii biraadhaa banuudhaaf ammoo Facebook kanarratti kilik gootan jechuudha. Kan amma install gootan kana yeroo irratti kilik gootan kanuma akka duraanii sanii jechuudha isin galee. Emailii keessaniif paaswoordii keessanitti guuttanii loogiin kan jiru kana kilik godhuu qofaadha jechuudha isin galee. Salphaadha jechuudha. Ammallee WhatsAppiinis akkuma sani. WhatsAppii kanarratti kilik goone amma lakkoofsa haaraa nu gaafata jechuudha isin galee. Lakkoofsa haaraa itti guuttanii banattuudha jechuudha isaanii beektan kana. Amma WhatsAppii kanarratti yeroo dalagaa jira jechuudha kun. Kun amma akkuma argitan dalagaa jira jechuudha.
egaa haala kanaan akkaawuntii lama wal faana wal cinaa salphumatti waan tokko irratti jechuudha tokko seentanii tokko keessaa ba'u osoo hin taane haaluma kanaan wal faana wal cinaa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barumsa keenya irraa irratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Barumsa keenya yoo isinitti viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha. Barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.